الحمد لله الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على مصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بليانكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلامتك سني في الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مي فيديو تن إن شاء الله شير وليف قدا ريوت تيسن فيراتي دام سينيف قبادا إن شاء الله كان في جنانين دام سجبابدو نفيدو سينيف دامو بربادا ور ربي دام سر فيدمو نهاتاسسو والله وانتي نتي أرجع جروان نمط تلوميت إن شاء الله كان في دام سجبابدو وي سينيف قبايجو كان إن شاء الله فيديو تن مي شير وليف قدا فيديو يرجع أكملنا دقيقة والله باقي نما دكوبسا hedduu takka nama dhagayama wanta akkasii ijaan yeroo argitu keessa keetitti miira addaa wayitu si dhagayama. Subhaanallah, ilmi namaa kun idaa rabbi subhaanallah, ilmi namaa kun qalbiin isaanii dhakaarra jabaatti nuun jaa. An viidiyoo sana ogguun argu wallahi dhugumatti qalbiin ilma namaa kun goggoginsa keessatti dhakaarra akka jabaattu. آية ربي كنيا سبحانه وتعالى أجاجت ربيني سورة البقرة كيستي علمنا ما كوني كوجوجين سقلبي كيستي ركا الرجباتي ننجدا أن قاف علمنا ما سنكس والجو دقافا نرجو دقا ركا ركا جبانو ناف جليجر نمني أكملتي دبرتي كيسا بيرتي وانا كسي دلك nulle nama miidiyaa fayyadamurraa ijji wantoota hedduu nu argite jechuudha. Hedduutu akkanatti dhagahame wallahi subhaanallah. Ispeeshaalii immoo wantoonni akkana yeroo hedduu nama akkamiirraa mudata waan nama ajaa'iburraa namuma islaama ofiin jedhurraa mudata. Namuma nuti islaamaa ani islaama ofiin jedhurraa wantoota akkana deddeebinee argan. Waayi garuu maaliif akka ta'u na dhiba naafillee hin galwana. Islaamummaan maqaanii miti hojiidhaan garuu immoo namoonni waan akkanaa dalagan amantii islaamummaallee maqaa balleessuu jiran akhiraa ofillee balleessuu jiran maal akka jedhu na dhibaan. Akka islaamummaan jettutti osoo ilmi namaa deeme sila addunyaan tun hundi islaamumteen islaama taatee dhumatti. Garuu immoo tunuu namni badii dalagu irra guddaa badii fofokkattuu ka dalagu nama maqaa islaamaa himatu waan ta'eef addunyaan akkamitti gama islaamummaa dhufti. Wallahi haali nuti itti godhannu waan rabbiin musiibaa namatti buusu. أمة سندورة ربي مالف ترى بيتا نيسين قوم لوط قوم ثمود عاد أمة نوح لماذا هلكهم الله ربي مالف لسان هلاك مالف ربي لسان هلاك جنا وان براتي ميتي وان ربي نتاج ديساني فديو في جل ديماني معسيها قدساني جنان ربنا الدنيا تنرى هلاك نوما مالف نو هلاكو ديده وإلينا ترجعون ننجد ربنا سبحانه وتعالى إسن كما كي يدفهم توان تادفي عمرين سنجراتن اللي تكشودا أكت آخرتي وانا سناد دليدان أكت سنفكاي ننجد ربي أمة سندورة أمة نوح نبي نوح عليه السلام وقال بسقالي في الشنتمة دعوة تقول أمة نوغوسني جلتو دا دعوة تقول جنان فرأتشو ديدان ربي تلي أمانو ديدان سينان كيسي ديرا داري قبابسي تماني سنيه ممالي أتبود النبي نوح عليه السلام قال إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا جين وقال بس قال شنتما يا عميد الدبي جنان يا رب أمتنا بلي زيد دعائي تكادت بلي زي هلاك يا رب أمتنا يد أني هلكان اللي أمتنا يامي قيال لي يامي قبات اللي يامي والقبات اللي يامي yaamichi anisaan yaamu daawaan anisaan itti godhu
sirraa fagaachuu malee sitti dhiyaachaa hin jiranii kanaaf xaragi yaa rabbi jedheen rabbiin nabi nuuhin alayhi salaami doonii tolchi jedheen doonii namni yeroo jalqabaatiif doonii tolche nabi nuuh allaman alqur'aan qur'aana rabbii keenyaatti nu barsiise faranjoota soo gaafatte namni doonii tolche ennoo jette yookaan waan feete sitti himti waan biraa jetti nama waggaa 600 dura ture faa sitti himti garuu rabbiin keenya nama waggaa 1000 dura ture nabi nuuh nutti hime namni yeroo jalqabaatiif doonii tolche isa rabbiin doonii tolche jedheen nabi nuuh alayhi salaam doonii tolcheeti achi keessatti ummanni sitti amanillee doonii sana seenu jedheeni ummanni rabbitti amanillee nabi nuuh wajjin doonii san seenee ummanni rabbitti amanne immoo duraanuu ajaja nabi nuuh waan hin dhageenyeef itti qoosaa turte yeroo inni doonii dalagu har'a qoosaa guyyaan nuti isin qoosnu ni dhufa jedheen nabi nuuh haala saniin nabi nuuh alayhi salaam doonii tolchee doonii san keessa seenee ummanni isatti amanillee doonii keessa seenee hogguu kana rabbiin samaawaata roobe jedheen samaawaan inni roobde dachiidhaan immoo bishaan ol deebise jedheen dachiin bishaan ol deebiste yeroo kanatti ilmi nabi nuuh alayhi salaam kottu yaa ilma kiyya doonii kana seeni jennaaniin ilmi isaa anin seenuu gara gaaraatti dheessaa jedhe gara gaaraatti dheessa jennaaniin laa aasima alyawma min allah hadda wanti rabbi irraa nama dhoogu hin jiru yaa ilma kiyya kottu jedhe lakki lakki an gaara dheessa gaara gubbaatti ba'ee bishaan achitti nan dhaqqabu jedhe duuba ilmi nabi nuuh gaara gubbaatti ba'ee rabbiin keenya qudraa ofii qabuun gaara gubbaallee roobni inni roobe sun deebi'ee dachiin illee bishaan ol gadhiistee ilma nuuhii fi wantoota warroota rabbitti hin amanne hundayyuu akkasii qacceen citte yeroo kanatti nabi nuuh yaa rabbii warra keessi jalaa hin balleessu naan hin jenne ilmi kiyya kunoo warroota bishaan halaakesan keessa jira yaa rabbi ati beellama ka guuttu taate maaliif ilma kiyya hala ajjeeste jennaaniin innahu laysa min ahlik jee rabbi subhaanallah innahu laysa min ahlik ilmi kee sun ilma keetii miti jedheen warra keetii irraa miti jedheen rabbi subhaanallah leesh maaliif rabbiin nabi nuuhin ilma keetii miti jedheen ilma sarraa ba'e rabbitti namanne waan ta'eef cubbuu dalaguudhaan rabbiin dhiisee cubbuu keessa fagaate waan ta'eef rabbiin ilma keetii miti jedheen laal inni nabiyyi rabbiiti ilmi isaa kaafira nama rabbitti namanne ilma nabiyyi ta'eef rabbiin isan dhiisne isaa laake walumaa galatti wanti hin jechuu barbaade ummata nabi nuuh rabbiin maaliif laake jennaaniin waan rabbiin didanii nabiyyi jecha nabiyyi dhagahuu dhabanii macaasiyaa keessa fagaatanii falaake waan biraatii miti macaasiyaa keessa waan lixaniif jecha rabbiin isaan xuruurse addunyaa sanirra ummata samuudiif aaditti illee yoo tarte akkasumatti ummata luuxitti illee yoo tarte ajaja rabbii didanii jennaan ummata luuxi jechuun ummata bara nabi luuxi hin jiraate jechuudha ummanni sun nabi luuxi itti ergamee jennaaniin ummata badduudha ummata fokkattuu fawaashisha dalaganii dhiiratu dhiirat dabalama isinii galee luuxi jechuun saala wal fakkaataa lamaan walitti dabalamuudha amma I think biyyoota Awurooppaa kana keessa ni jira naf fakkaataa biyyoota takka takka keessa taree wanni kun ni jira dhiiratu dhiirat dabalama laan subhaanallah dhiiraaf dhiirri wal qunnamtii saalaa dalagan ammallee dubartiif dubartii wal qunnamtii saalaa dalagu jechuudha walumatti saalli wal fakkaatan walitti wal qunnamtii saalaa dalagu jechuudha ummanni luuxii suni dhiiratu dhiiratti fayyadamaa ture walumatti fayyadaman maasiyaa keessa achi fagaatanii achi booda rabbiin seenaan keessi dheeraadhaa matuma mataa irra isinii dha'u jira rabbiin ummata sanii dachii tana oliin fuudhee samaawaata jalaan gahee haga warri samaawaata iyyaansa lukkuu fi dutansa saree dhagaan takkatti rabbiin dachii tana samaawaata jalaan gahee ummata sanniin gadhiisee akkasitti dhabama godhe maaliif waan rabbitti kafaranii fi maasiyaa guddisaniif jecha rabbiin xarage jechuudha ummata sana as dhufnee gaafa jenne ummata nabi Muusaa illee rabbi hedduu isaanii لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم هدو ساني ربين جلدين ستفاد ديبساتوري فجعل منهم القردة والخنازير قردة والخنازير
rabbiin hedduu isaanii karkarrootti faa booyyetti faa isaan deebisaa ture. warra ashaabu sabti duciina ashaabu sabti rabbiin abaare maalitti isaan deebise jaldeessatti isaan deebise suuraa isaanii namuma kana rabbiin suuraa jaldeessatti deebise maaliif jecha rabbii didanii macaasiyaa keessa fagaatanii ennaan ummata nabi muhammaditti moo gaafas dhuftu rabbiin akka ummata sanii hin godhu maaliif jennaanin rabbitu ummata nabi muhammadan balaa itti buusee addunyaarraan xaragu akka ummata siin duratti yoo isaan macaasiyaa dalaganiif illee qabee fi akhiraa isaan kaayee guyyaa qiyaamaa isaan qormaataa jedhe rabbi. Ummata dhumaallee waan taaneef nuti ummata akhiru zamaan irra jirru waan taaneef yoo badiillee dalayne rabbiin akka ummata duraanii san nu halaakaan jiru. Maaliif umrii dennaa xiqqishuudhaa miire yoo guddate 60 70 50 tana jiraanna achi booda hin godaanna addunyaa tanarra. Achi booda gama haaliqa keenya dhayne jechuu waan dalayne. Wa ilayna turja'uuna nuun jedha rabbiin. Gama kiyya deeffamtanii nuun jedha. ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إيجاس شفت لبويو آخرتي قوتمتي قلت قلفمتي وهم لا يظلمون حالا مين من جا ربي. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم جاء ربي سبحان الله. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وياك يا مادا يوم تبيض وجوه ويا فول إلما مغري أدات ننجي ربي تبيض ويا أدات فول لنا مغري وتسود وجوه ويا أما اللي فول لنا مغري قرأ شفت ننجي ربي سبحان الله. فول لو مجرى شوك يا ما غرين أدات قوبنا فكات غرين قرأ شفت ليه فكات سبحان الله. وأما الذين بيضت وجوههم وروني فول لساني أدات ورحد طاعة ربي أكاتا ربي تنجدت بوله ورحد ربي في جج أوف قبي ورحد نما ستري ورحد لبو في جل ديمو دبي فدي ربي جل ديمي حاجة دندأون ججو دبات اللي تأوباتو إسان كان ففي رحمة الله يا ربي رحمتك يكيس جرانيجا. وأما الذين اسودت وجوههم ورون فول لساني مكرة شفتك إليه فكاتو أكفرتم سلاني كفرتني جانين قياسا سلاني كفرتني إيغا رسول لسنت دفته إيغا رغان إفقلتو نسنت دفه رسول لسن غرساني قرآن نسنت دفه جراني كفرتني جرانين أكست ربين فول لساني إليه فكيسي جهنم متسانك يجو يا أبلياني وانت يجو بربادو wantoota hedduu argina subhaanallah waan qalbii nama balleessu wantoota hedduu arguu jirra. Wanta hedduu arguu jira waan qalbii nama balleessu. Ay dubartii takka ka waraabanii sooshaal miidiyaa kana irratti qullaa gadhiisan argina. Maal akka ta'e inaan galu kunana. jechuun rabbiin kabaja guddaa keessatti waan makhluuqa kaawwaniif hin taane ilma namaa kanaaf ta'e osoo namni beeke. Sababni isaas خلق الله أبونا آدم ربين أباك إن آدم حركة أوفيتين تلشي أومي خلقي أومي كان أوممتوتا كريشين أوممتوتا أومي كان كيسا ربين كاركو أوفيتين تلشي آدمين قف حتى دجي في سماوات تنالي تآجديني تآن كن فيكون فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Rabbiini amrii takka yoo taasisuu fedhe amrii taasisuu fedhe saniin kun ta'i jedhaani wanti sunillee ni taatii jedha rabbiin quraan ofii keessatti. Kanaaf samaawaata gaafa rabbiin uumu kun jedheen ta'aa jedheen ni ta'an dachiidhaanillee ta'e jedheen ni ta'e gaarri ta'e jedheen ni ta'e bineensaanillee ta'aa jedhan ni ta'an dhakaadhaanillee ta'e jedhee rabbiin ni ta'e. Maleekarraallee ifaarraa uume nuurarraa uume ta'aa jedhan ni ta'an ibliisillee ibiddarraa uume ta'aa jedhan ni ta'an
garuu abbaa keenya Aadam biyyee gosa garagaraarra harka isaan malu sanii walitti qabee uume. Aadamiin uume ga'ee biyyee gosa garagaraarra biyyee diimtuu, adii, gurraattii, magaala akkasitti rabbiin gosa garagaraa tana biyyee tana walitti bukeessee waggaa 40 kaa'e. Waggaa 40 moo guyyaa 40 waan akkanaatiif kaa'e. Achi booda rabbiin Aadamiin argamsiisee hafuura itti baafatee nabi Aadam uumame. Akkasitti rabbiin nabi Aadamiin argamsiise. Argamsiisee ka'ee hin dhiisne. Rabbiin nabi Aadamiin hin dhiisne. Subhaanallah fadlii abbaan keenya Aadam qaburraa waan ajaa'ibaati. Akkam godhe beeytanii rabbiin keenya Aadamiin uumee ka'ee قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون ربنا كجيني قال إني جاعل في الأرض خليفة ملائكة ولدتك أبي ربين إني جاعل في الأرض خليفة أني دجي تنخيستي خليفة تاسسوف ديما جين خليفة جتون بكبوا جتون كأنا بكبوه دام ستجيه موجو يو كان موتونو بكبوا جتون كيو إني دوي دالون براد هو بكبوا جتو بكا وليرا بكا ببوا ديمان جنانين ملائكة مال جنانين ربين أتجلوا فيها ما يفسد في الأرض ويفسك الدماء يا ربي كنا ما ركتتني نما دجيتنا كيسا بديد لو لا ما يفسد ويفسك الدماء نما دجيتنا كنا كيسا بديد لو كأمل ديغا دنگلاسو يا ربي كنا مالف جنان قال إني أعلم ما لا تعلمون جي ربي وان أن إسنين بين أني بيكا جي إسنين قالي جلقوا ويو ilmi namaa kun waan dachii tana keessa badii dalagu fasaada akkasumallee waan dhiiga dhangalaasu warra dhiiga wal dhangalaasu waan akkana maaliif uumta yaa rabbii kenna wa nahnu nusabbihu haala nuti ammallee si qulqulleessunuun waan siin mallee irraa haala nuti si qulqulleessunuun nuti gabrootan teeti waan ati itti nu ajajje dalayna sin dinnu haala nuti akkana si qulqulleessunuun haala ammallee nuti faaruu hunda siif galchinuun akkamitti nama dachii keessa badii dalagu uumta jennaaniin ani waan isin hin beekne beekaa dhiisaa jedhee rabbiin maleekota achi booda rabbiin Aadamiin uume rabbiin hin amare hin ajaje eenyuun maleekaaf ibliisiin isaaf sujuudaadheen إذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ربي ملائكة سجودا في يد eenyuun Aadamiin duuba kanatti maleekonni ajaja rabbii dhagaanii sujuudaniif إبليس يموني ديد مالف ديد يا إبليس ينانين أجاجي كيا خلقتني من نار جاي يبدأ رانا أمتى يسدوك إرّا أمتى نما دوك إرّا في السجود إنانين ربين جنة الراباس أما ستك أبتي لما نوبر ربين أباك إن آدمين أمي ملايكوتو كل غرغدو كان أكساف سجودان قولي آدم جتشو أباك إن نما جتشو أنت البشر وهو البشر إن اللي نما آتي اللي نما جتشون كربين ملائكان أكسانف سجودا أجاجا جتشو كأمالي إبليس سبب نما كان سجودو ديدوتيف سنيغالي جنة الرابافة مجو إبليس سبب أباكين آدمي سجودو ديدوتيف جنة الرابافة ملال فضلي صدركا إلمي نما هون قو أمالي ملائكان إساف سجودا إبليس سبب إسا سجودو ديدوتيف جنة الرابافة لما قبطت صدفة ربين وان أما اللي أكجيني ملائكو تنينيني وانتو
maa jedhe osoo maqaa wantoota saniin hin moggaafamiin dura jechuudha. Achi dura moo rabbiin keenya aadamiin barsiisee ture. Fa'allama aadamiin barsiisee rabbiin maqaa wantoota hundaayyuu maqaa bineensaa, leenca, saree, qeerrensa maal kan jedhamu kan hundaayyuu aadamiin barsiisee rabbiin gaara, muka, dhakaa kan jedhamu kan hunda maqaa wantoota kanneen barsiise. Garuu maqaa nabi maleekota hin barsiisne. Achi booda maleekota naannoo maleekonni wallaalan. Laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa. Yaa rabbii keenya waan nuti nu barsiiste malee nu beekumsa hin qabnu yaa rabbii keenya jedhanii barsiisne ree jare. Duuba rabbiin as deebi'ee Aadamitti Aadam maqaa wantoota kanneen odeessiif meedheen. Aadam ni odeesse. Dhakaa jedhama, gaara jedhama, muka jedhama, leenca jedhama, qeerrensa jedhama, bineensa jedhama, yeeyyii jedhama jedhee odeesse maqaa wantoota kanneen. Falammaa anbaahum bi'asmaa'ihim qaala alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samaawaati wal ard. Rabbiin yeroo kanatti maleekatti achi deebi'ee maal jedheeni ani waan ghayba samaawaataatiif dachii keessa jiru beekasiin hin jenne jedhee yeroo kanatti yaa rabbii keenya nuti beekumsa hin qabnu jedhanii maleekon agarteenitiin rabbiin qulqulleessan. Hogguu kanatti rabbiin sujuudaaf jedhee sujuudaniif jechuudha. Sinii galee kanaaf nabi Aadam sadarkaa hagana gahuu kana akka inni qabu rabbiin hubachiise jechuudha maleekota. Xayyib as deebina. Aadam irraa rabbiin Hawwaa uume. Hawwaa fi Aadamtu walitti dhufanii ilmi namaa kun hundi irraa argame jechuudha. So ati akkamitti dubartii rabbiin kabajaadhaan uume? Atiin kun ka dubartii akkas gootu ati ilmi dhiiraa dubartii akkas gootu haadha irraan argamne haadha hin qabdu. Atiin kun akkuma jirtu kana argamte moo garaa haadhaa kee keessatti rabbiin si'ii hin jirre bishaan irraa si uume? No. Rabbiin kenna shamaraati akkasitti tumtu sanuma keessas si uume laal. Malee maleekarraa hin uumamne. Namni maleekarraa uumameera hin jiru. Kunta fi baxni ummuk. Garaa haadhaa ta'e gadaamessa haadha ta'eetii keessatti taatee rabbiin achi keessatti si qallabee si jiraachisee haati ta'e gadaamessa ofii keessatti ji'a 9 si baatte. حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالدي وإلي المصير. حملته أمه وهنا على وهن هاتي تينكا ران تينكا كيست سبات جا تينكا راتاتين قدامي سكيست سبات سوجين تينكا أمتي جا سغلت كيست تيتت achi boodallee ittansuu haadhaa san osoo arganii hogguu san osoo namaatolee kabee kan taatanii hagam akka sakraan du'aa takka itti dhufu rabbi qofa beeka. Akkas ittattee si deettee si hin gattu. Achi boodallee hogguma san fuutee ittansuu san hunda dagattee ofitti qabdee harma si hoosisti. Fincaan kee ka ati gadi teettu sirraa dhiitee fincaan sirraa dhiitee aannan si hoosisaa ji'a lamaaf waggaa lamaaf akkasitti aannan sii kennan si jiraachisti. Achi booda tirachuu eegalte achi booda adeemsa keessa nama yaada qabu taate guddattee sadarkaa kana geette. Malee akka amma jirtutti hin argamne never ever. Kun beekamaadha. Dubartiin ati akkasii salphistu tuni haadha sani. Hayi. Akkamitti subhaanallah shari'aan islaamaa baru wanta hundayyuu kaayee jira bar. Akkamitti ati haadha ta'e salphisuu jirta jechuudha. Waan feetaa balleessitu. Namni balleessu uuma jiru. Hatta wanti guddaan dhiirri dubartii irraa jibbu sagaagalummaadhaami. Sagaagalummaa fakkeenyaaf osoo isiin nikaa kee qabdu dhayixii nama biraa wajjin zinaa godhu ni jira kun. Waan baasa waan amma haarawaa dhufee miti. Durillee ni jira. Wanti akkasii hin ta'u sirriidha. Shari'aan kanallee keettee jirti. Namni rabbirra seera kaa'u hin jiru. Rabbiin seera ittiin bulmaata ilma namaa nuuf tumee jira.
seerri ittiin bulmaata kenna quraana. Hay osoo ati dubartiin akkas gootu sun namni biraa osoo haadhate akkas godheen jaalatta. Fakkeenyaaf akka ati dubartii goote san miidiyaa irratti dubartii qullaa waraabaa tumaa akkas goote san osoo haadhate miidiyaa irratti tumaa waraabaniin jaalatta. Waan akka sirratti ta'u hin jaalanne nama biraa irratti maa goota re'ate ta'uu qabu. Never ever. Lammaffaa rabbiin kennaa nuu kaayee jira ahkaama kanneen suuratun nisaa'in keessatti sirriin lama nuu kaayee. Fakkeenyaaf dubartii wantoota tokko tokko irraa sodaatte dubartii ajaja kee dhaga'uu dhabdee eegasii sirra ol goggodhachuu barbaaddu sadarkaa sirra ol fuffuudhuu barbaaddu jaartii tee taate akkamitti isteeppii kamiin akka isaan gorsuu qabdu rabbiin lafa sii kaayee jira. For example suuratun nisaa'in keessatti واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. واللاتي تخافون نشوزهن دبرتوت إرّا كأغرتيتين والقدتو إساني صداتن. والقدتو يجون amrii keessanii olitti ol fuudhu sadarkaa ofii ol guguddisu ajaja keessan dhagahuu dhabuu wantoota akkasiisan yoo dubartii irraa hubattan isteeppii jalqabaa irratti rabbiin isteeppii 3 kaa'e isteeppii 4 kaa'e. Isteeppii jalqabaa irratti fa'iduhunna gorsaanii dubartii yoo isin diddee ajaja keessan ol of goggodhatteetiin sadarkaa ofii ol fuffuute gorsaa. Ati haadha warraatiyyaa rabbiin illee anuma jalatti agarteetiniin akka ana jalatti jiraattuuf si ajajee anumatu abbaa warraa siif ta'a haalaan itti si ajajeen deemii haqa sirraa qabaa nan tuffatiin jettee gorsuudha hin diddi. Wahjuruhunna fil madaaji'i ciisicha keessatti isaan irraa fagaadhaa jedha. Isaanin oodaa ciisicha keessatti jechuun isin siree takka irra yoo rafte ati siree biraa irra rafe jechuudha. Walitti hin dabalamin isaanii. Bar dubartii takka siree takka irra dhiistee siree takka bira yoo bulte itti dhagahama. Maaliif akkana na godheettee of keessa deebitee of xiinxalleeti. Isteeppii lammaffaa irratti ciisicha keessatti isaan irraa fagaadhaa waliin hin rafinaa. Haga of beeytutti haga sirraftutti yoo ammoo tunuhu sirraa'uu baatte wadribuuna rukutaadha quraanni tumaanii. Tumaa jechuun tumaa kami? Tumaa ulee fudhattee akka horiitti akka diinaatti tuman kanaa miti. Dhadhahuu xiqqoo kakkabaluu waan akkasiisan. Dubartiin yoo isin ajaja diddee akka feete taate ija keessa ilaaluun hin jirtu kabaltaanii dhooftaanii dhahaa garuu haddii tarisanii miti. Ka fakkeenyaaf ija siifaa buruisuu harka isii cabsuu funyaan irratti cabsuu agartaniitiin gurra dhooftee gurra duuchuu dhahaa akkanaa kana kan taane jechuudha. Wanti akkasii mamnuu an ta'u. Dubartii tumattee ija yoo keessa balleessite, harka isii yoo cabsite, miila yoo cabsite, gurra yoo duuchite, no. Tumaa kitaabni jedhu, quraanni jedhu sun akkanaa miti jechuudha. Ka ija isaanii hin balleessine ta'uu qaba. Tumaa gurra isaanii hin duuchine ta'uu qaba. Tumaa harka isaanii hin cabsine ta'uu qaba. Tumaa miila isaanii hin miine ta'uu qaba. Sini galee akkanatti shari'aan lafa nuu keette. Kana hundaanuu yoo diddee hoo xallaqi. Xalliqaa. Xallaqin. Dubartiin isii bichaadha. Dachiin rabbii dubartii. Wal dhabanii walii sunillee wama duraan jiru. Bultii keessatti wal dhabuun illee wama duraan jiru. Waan baasa ba'ee miti, waan amma dhufee miti. Waan jaarraa kenna kana jiruu miti. Waan dur nabinuu irraa qabeetiin hin agartaniitiin inuma jiru malee waan amma dhufee miti, baasaa miti. Dubartiin takka wal dhabde gorsiin yoo didde waliin hin rafiin. Haga isiin surrooftutti saniin illee yoo didde tumiin yoo didde ammoo tunu hiiki. Tumiin nan isin jedhe sun maal akka ta'e isiniif himee jira jechuudha. Inshaallah ni hubattan jedheetiin hin yaada. Akkanatti shari'aan lafa nuu keette. Kanaan alatti dubartii akka fedhan godhuun sirrii miti. Wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila Allah watuwaffaa kullu nafsin bimaa camilat aw bimaa kasabat jedha bakka tokkotti illee. Wattaquu yawman turjacuuna fiihi ila Allah
sodaadhaa guyyaa isa keessatti gama kiyya deeffamtan ji'a rabbii. Guyyaa qiyaamaa sodaadhaa nuun jedhe. Guyyaa qiyaamaa sodaachuun rabbiin sodaachuu jechuudha. Watuwaffaa kullu nafsin guyyaa cufti lubbuyyuu cufti ilma namaayyuu waan addunyaa kanarratti dalageen galata galfamu nuun jedha rabbiin. Cufti lubbuudhaa cufti ilma namaayyuu waan galata galfame. Waan dalage kana guyyaa galata galfamu. Faman ya'amal mithqaala dharratin khayran yara. Namni haga firii sanaaficaa illee khayrii dalage yarahu waan dalage sanni arganu hin jaa rabbiin. Waman ya'amal mithqaala dharratin sharran yara. Namni ammallee xiqqisuu firii sanaaficaa illee sharrii dalage guyyaa qiyaamaa ni argeedha. Firii waan dalage guyyaa fuulli ilma nama garii gurraaca'ee guyyaa fuulli nama garii addaatu san sodaadhaa. Guyyaa qiyaamaa fuulli warra fuulli isaa ifurraa rabbiin nu haa taasisu. Warra fuulli cilee taaturraa rabbiin nu taasisini. Kanaaf yaa akhi ati amrii hunda rabbii bar aqlii guutuu sii kennee dubartii tanayyuu amrii kee jala godhe. Akkamitti miitaan ati? Rasuulli sallallahu alaihi wasallam gaafa hajjatal wadaa jechuun hajjii dhaammannaa jechuudha. Hajjii dhaammannaa irratti dubartiin amaanaadha hin miidhinaadhaan. Salaanni amaanaa dubartiin amaanaa irra deddeebi'anii dubartiin amaanaadhaan hin miidhinaa. Dubartiin amaanaadha. Maaliif miskiina? Jechuun akka namni sobeetti sobamti. Yeroo hedduu sobuu keessatti sadarkaa guddaa akka qabu dubartii osoo hin taane dhiira caala. Kun dhugaa jiru. Hamzaan dhiiraa dhugaa jiru hundoysu. Sobuu keessatti dhiira caala soba. Sobamuu keessatti dubartiidha. Dubartii waan xiqqoon sobamti. Yoo itti fakkeessitee bakka waa dura qaqqabde ni sobamti. Qalbii isaanii rabbiin akkasii kenneef garuu qalbii dhiiraa guutuu godhee kenne. Qalbiin dubartii sobamuu fi garaa waan hedduu takka laafaniif haala salphaadhaan sobuu dandeetta. Kanaaf Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hin miidhinaa dubartiin hin jedhan. Hajjatul wadaa jechuun hajjii dhaammannaa Rasuulli hajjii dhaammannaa saniin boodatti deebi'anii Jummaalleen salaanne ni du'an jechuudha. Jummaa hedduun salaanne hajjii dhaammannaa saniin alatti I think ji'a takkamu waan akkasii ta'an naf fakkaate hin yaadadhu garuu seenaa san dhiifamaa. Kanaaf hajjii dhaammannaa san keessa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka ilmi namaa kun dubartii jabeessu amaanaa nu kennan. Amaanaa jechuun immoo waan akkan jabaatu waan akkan ulfaatu. Amaanaa rabbiin dachii irra fidee samii irra fidee agartaniitiin gaara irra fidee hundi isaaniiyyuu baadhachuu didan. Nuti amaanaa baadhachuu hin dandeenyu yaa rabbii keenya dhanii gaarri illee ni dide. Gaarri hagana gahu samiin ni dide. Dachiin ni dide. Waa hamala hal insaan. Ilmi namaa immoo amaanaa baadhatee nu jaa rabbii. Kanaaf amaanaan waan guddaa ulfaataa Rasuulli nurra kaanii deeman. Dubartiin amaanaadha. Yaa obbaleessoo. Yoo siin ta'in dhiisi kalli walli jeeyin. Kuti baafadhu jeeyin. Sinii galee baafachiisi. Hiikee ofirraa maali? Dirqama qabda. Immoo fakkeenyaaf hattan wanti guddaan dubartiin takka osoo si wajjin jirtu sagaagaluu. Shari'aa kee yoo taate shari'aan nama dogoggora. Namni jalqabumayyuu akkaataa ilmi namaa ittiin deemu dogoggora irratti deema namni kun. Shari'aa rabbiiti karaa dhugaatiin deemu. Ahkaama rabbiiti. Ahkaama rabbii jechuun murtii rabbiin siif dabarsa jechuudha. Dubartii siititti illee agartee maarii sii kenniif hiika ofirraa. Iddaa isii kenniitii fi ofirraa hiiki.
Kanaaf waan isiniin jedhu dubartiin illee immoo rakkin isaan qabanii dhiira takka eega jaallattanii wanta biraa maaltu isin fide ta'uu qaba. Tokko jaallattan jaarsa keessa waliin jiraadhaa. Dubartiin ammallee dhiira isin fuudhaa ani bakka jaarsisii ta'a yoo dhugaan na jaallatte maallaqa narra ergi waan akkasii tokko fa'aatti amanan. Yoo dhugaan na jaallatte jaarsa narra ergi maallaqa narra ergi ati dhugaan jaallachuu kee maallaqaan ibsita dunyaadhaan ibsiti namni jaalalamu jalqaba akkamiin dunyaan ibsa. Ankaan inni ajaa'iba yeroo hedduu dubartiirra maallaqitti ergiti fuute 100 ergiti 60 ergiti achi booda deebi'ee na nyaateetti harka keetiin itti kennite na nyaate hin jedhin. Sinii galee dubartiin illee rakkoon guddaan akkana qabdu kana. Dhiirri tokko wal jananii bakka qilleensa kanarratti lubbuuti yaa I love you yaa hubbii yaa cuyuuni yaa nuura cayni. Nuura cayni jechuun nuura layni huura layni sanii miti. Huura layni jannataa sanii miti. Nuura cayni jechuun yaa ifaa jiruuti ifaa ijati jechuun. Nuura jechuun ifaadha. Cayni jechuun ija jechuun yaa nuura cayni. Waddishaaloo kamaannin balaa waddishaaloo. አፈቅርሻለሁ አጋርዴ ከልቤ ላይ ነው የምወድሽ ያላንቺ መኖር አልችልም እሞታለሁ አከስ ጃኒ እትፈፈከሰ ሲኒገል የሮማ ከጅሩ ከና ለውዴ አለሽ ሰላም ነሽ ጠፋሽ እኮ ምን ሆነሽ ነው ጄኒ እትፈፈከሰ አችቦዶ በቃ ሲናለ ጅራችሁ እንደወዳን I can't live without you sinalatti jiraachuu hin danda'u imootaalloo ni du'a haaduu meedhiis ni soba wallahi dhiirri shamara sinala jiraachuu hin danda'u soba never. So dhiirri yoo dhugumaan na jaallatte maallaqa narra ergisiin jedhu dhugaan jaalachuu keeti dunyaadhaan ibsita jaalalli dunyaan ibsamu eessa jiraa jalqabu rasuulattuu shamaraan yoo dhugaan na jaallattan maallaqa nakke naadhani sahabaattuu jedhe salafatu jedhe taabi'a jedhe atba'attaabiina jedhe injiru hunda geenani yoo dhugaan na jaalatte maallaqa narra ergi tanaaf jaalala maaltu waliif fide jalqabumayyuu maallaqaaf jaalala maaltu waliif fide si jaalatu deemee ni kaasi haidha achi booda walitti dabalame achi booda qabeenyi keessan tokko illee dhiirri wallahi dhiirri mala akkamii fide beeytanii dubartii tana ni kaadhata achi booda harkaa nyaataa achi booda ofirraa gadhiise ni kaasi subhaanallah nama akkana jira. Nama dhiira nikaa isin hidhatellee haga jireenya keessan achi fagaattanii wannoo jettanitti dhiirri tokko nikaa hidhatettee maallaqa akka jiruun ittiin ergin obboleetti wallahi ani isiniif hima tokko akka jirtu maallaqa itti ergite waggaa ji'a ja'a waliin akkas jiraatee maal jedhee achi booda wama xiqqishuu wayii irratti ilaalee siikeedhaan inni jalqabumayyuu wanti inni nikaa hidhateef maallaqaa fi jaalalaa fi miti maallaqa harka haga nyaatee mana irraa ijaarate bakka xiqqoo dogoggora wayii irratti hin argine bakka siikeedhaan. So dhiira maallaqa narra ergi yoo na jaalatte irratti hin ergin eegasii nyaatamtee kaate maaliin maallaqa na nyaateen dirqama namni kiisii keessee hin jiru namni kiisii keessee dhiirri kiisii keessee hin jiru hin dhagarreen dhiirri dirqamaan kiisii keessi seena. So namni dubartiin yaaduu qabdan bakka kana gadhaabadhaaf laala ani isiniif jedhe wallahi ani maallaqa dubartii tana ka isin akkana dafqitee nyaattu si fuudhadhee harkaa nyaachuu du'ee qabrii tana dhabamuu naa wayi akkamitti maallaqa miskiina dubartii sanuu achi ala baateetiin aramni itti jitee sammuu garagalchitee dafqitee kushiinaa keessatti arrabsamtee xiqqaattee dafqitee dafqa gannayiteeti malee wallahi dubartiin akka laayyii fuutu hin jirtu sa'a 24 dhaabatte aramni garaa namaan laaftu ganamarraa galgalaa dhaabatte dafqitee akkasi fuute ati moosteettee si fuudhettee birri irraa nyaati yaaqee waan fedhee oguuti maallaqa birri irraa nyaati ati illee ergi maa ergitaa nama si jaaladha sin jedhu maaltu maallaqa itti ergisiisa yoo na jaallatte maallaqa naa ergi yoo na jaallatte maallaqa naa ergi maallaqa narra ergi jaalallummaa maallaqaan ibsamu maali jalqabu gaafii gaafa dhume jaalalli maallaqaan ibsamu maali inni jedhe jaalalli maallaqaan ibsama jaalalli maallaqaan ibsamu maallaqumaan dhume jechuu bara gaafa ati maallaqa bitatte cha'u cheelsi sin dhaga'u dhiirri siistama garagaraatti fayyadamee shamara nyaata isin immoo shamarri hin gowwoomina never ever abbaan fedhe naa jibbu naa dhiisu nama
maallaqa kanarra ergi yoo na jaallatte jedhu ittiin ergina. Kun dhaamsa kiyya waan isin jaalladhuuf maaliif akka isin miidhamtaniif fedhu obboleettii xiyya waan taataniif irra guddaan immoo haadha dubartii qabaa obboleettii qabaa agartee shamarri miskiina amaana rabbiiti. Kanaafuu dhiira irratti dubartiin ergina maallaqa keessan hin ergina akkasumallee dhiira jaallattan kana wajjaan filadha. Yoo xiqqaate nama sodaa rabbii ta'uu qabu. Namni sodaa rabbii qabu yoo waan fedhe yoo si balleesseyyuu waan fedhe yoo si godheyyuu viidiyoo kee fuudhee sooshaal miidiyaa irraan maxxansu. Namni dhugumaan sodaa rabbii qabu dhugumaan sodaa rabbii qabu nama qabu rabbuma beeka. Haa ta'u immoo zaahiruma kanatti ilaallee nuti jenna malee keessa nama arguu hin dandeenyu. Ka keessa nama argu haaliqa qofa. Haa ta'u haga tokko ilaa paarsantii 30 taatu namni haga tokko sodaa qabu sodaa rabbii qabu nama beeksisa. Kanaaf nama argite durriyyee uma argite dhiyaattee kaate egasii wannoon kee miidiyaa kanarratti qaamni kee qullaa yoo ba'e hin ta'u jechuudha. Kanaaf wanti akkanaa ta'uu hin qabu. Waan akkanaa irraa of eegaa. Dhiirri waan akkanaa dalagu hedduudha mileena si fuudhee maallaqa irraa argitee si nyaatee si dhiisa jechuudha. Kanaaf dhiirri wantoota akkanaa dalayidan of eeggadhaa sirrii miti. Ana osoo hin taane rabbii walitti dhuftan. Anumaa gochuu hin danda'u. Ani ni naasa'e malee wanti an gochuu danda'u tokko hin jiru. Aangoo qabaadhee siin qixaatu, aangoo qabaadhee siin hidhu, humna qabaadhee siin tumu si bira hin jiru. Kana gochuullee hin danda'u. Garuu immoo dhaamsa ani isiniin jedhu dubartii waan akkasiirraa fagaadhaa. Nama rileeshinii uumtan kana laalladhaa. Isiniin jedhaa yoo dogoggore jiraateef lubbuu tiyya biraayi yoo dhugaa dubbadhee rabbi biraayi wabillahi tawfiiq. Assalaamu alaikum.